Gaaffisi yeroo baay'ee rajdeebiitiin nagaa fattanii ati biyya Arabaa hagamuma turte waggaa meeqa hojjettee galtee maaliif nutti himtuu jettanii nagaa fachaa turtanii akkasumallee abbaa manaa kee wajjiniin akkamittiin akka wal bartanii nuuf ibsaa jettanii turtan gaaffii baay'eedha. Kan isin nagaa fattanii ani immoo yeroo baay'ee viidiyoon hojjedhu asii bahee asii galee sitti daakee sitti bukeessa asiin marqa siin basseesee olmaan koo kanaaf vloogiin koo kanaadha malee akka irraa koo kana fataazanaa jedhee akka ayi nyaachaa sinfaana waree siin beeku yookaan viidiyoo hojjedheen beeku. Har'a maaliif gaaffii biyya Arabaa waggaa meeqa turtee jedhu kana hin deebisuu jedheetiin dhufe markaa fudha gorannaa ergisaa laayikii gochuun jalqaba. Har'a hojiirra oollee baay'ee dadhabne irraas teerfaana isheen diida kana irratti ani immoo sunuu akka ayi nyaachaa gaaffii keessan xiqqoo isinii deebisa. Gabaabseetiin isinii deebisaa jechuudha. Innaa akka ayi lafan kaa akka isinii rabbashneetti akka cubu anuu kabaja keessaniif akka ayi lafa kaa'ee gaaffii keessan deebisuu fi isinummaa gaxumuraatti na waliin tura nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii jarra galata waaqaa baga jiraattan baga nagaa taatanii jecha gabaabseen isinii deebisa. Hin gabaabbatu wantichi otoo naasa'ee umurii koo guutuu hin xumuru. Garuu shortikaat godheetiin bakka nama boosi jedhee boolli hin barbaadu. Akkasumatti babbareedee bo'oon barbaadu mudannoon jira namni aga jiraate keessatti waan miidha dabarsaa keessattuu biyya namaa beektu waan ta'eefuu waan biraa keessa hin galu. Garuu gabaabsee waggaa meeqa turte biyya kam deemte lama deebitee moo tokko moo 12 moo kan jedhu isinii deebisuu bichaa jechuudha. Itti aansee yaada keessan laalee wanta nama haasa'u kana keessa bakki isin irra deebitanii na gaafattan bakki nani sirriitti isin ibsu yoo jiraate yoo isin koomentii irratti yaada na gaafattan isiniin deebisa. Har'a garuu fataayidhee waan xiqqoo isin haasa'uufidha. Amma guyyichumti sun darbee akkasitti yeroo ta'anii haasa'an ofumaanuu ofan shakkaani. Ofii makoo jechuudha. Waan hundumaafuu waaqayyo gaariidha. Innaa biyya Arabaani kanan ture walumaa galasaatti waggaa 10. Akkasitti naa qabadha. Waggaa amma kanaa isa turtee maal hojjettee akkamii ምናምን jettanii hin ariifatina isinittan hima. Innaa biyya Arabaa kanan deeme jalqaba Saudi Arabiyaa kanan deeme nama laaleen deeme ofii koo kaayyoo qabaadhee nama guddaa ta'ee yaanni naa galee deemee ofan jijjiira maatii kun jijjiira ምናምን otoo hin taane nama laaleen ka'e dura jechuudha. 2005 otoo barachaa jiru intalli tokko jirti. Maqaan keenya tokko kilaasiin keenya tokko teebiliin keenya deeskiin keenya tokko wal bira teenya mana tokko galla. Innaa isheen maatii ishee akka isheen deemtu barbaadu biyya Arabaa. Isheen deemteen immoo biraan hafaare. Kanumaan hin ka'e namni na deeggarus jira kan deemu Biraaziilii hangafaati jechuudha. Innaa faaziliin hin jiru sanallee kan kun lubbuudhaan hin jiru. Waaqayyo lubbuu isaa amaaru otoo inni jiraate haga kana ajajamaa jirii bira darbee hin deemu. Garuu immoo haati bakka hundumaatti ajajamtuudha. Otuma garaan ishee diduu otuma boossuu adeemsa keessa waan meeqa amansiifanname jedhe sanas amansiisee nan deeme jechuudha. Bara 2005 intalli nani wajjin deemuuf ishee ilaalee ka'e immoo akka carraa ta'ee tasakka'uu fididee meedikaal yeroo sana baay'ee siirasiidha. Meedikaala irratti darbuu dadhabde na biraa haftee ani immoo ji'a tokko keessatti xumuradhe qarshii yeroo sana kaffale qarshii 14,000 sanayyuu 14,000 hin galu ture. Akka maamiti ani mattaawqa namaatiin hin deeme maqaa jijjiiradhe jechuudha. Waa'ee paaspoortii irratti maqaan koo namni maqaa kan koo miti isiniin jedhee isinitti himeen ture miti kanaan dura yeroo jalqabaa sana haati maqaa sana haati mattaawqaa sana otoo deemu piroosesii irra jirtu hin butan hin heerumte jechuudha. Innaa dallaalaa yeroo sana fuudhee akkammaa kana miti dallaala wal keessatti dabalallaqee maqaa abbaa maqaa akaakayyuu maqaa akkoo abaabilee akaakilee wal keessa dabalaqeetudha kan inni mattaawqaa gurgurachaa jiru. Innaa haati mattaawqaa sanaa hin heerumte mattaawqaa kan ishee natti gurgure as chokkaa'ee kan deemu jechuudha. Natti gurguree sanallee bitadhee maqaa koo jijjiireetiin walumaa gala isaatti birrii 14,000 gale malee akkamaa miti. Isa boodaniin keessan 2005
Ji'a tokko keessatti piroosesii xumuree Saawud Arabiyaatti shaxxa. Achi geenyaan waan biraadha. Abjool kaniiti yaa achittis meeqatu na mudate boo'in barbaadu kanan ta'e sanan ta'e jechuun barbaadu isiniin jedheera har'a. Paartii tuusa yookiin kutaa lammaffaa ta'uun boo'in beeku malee har'a ilmoon boo'ani. Waan achittis na mudate jechuudha. Ijoollummaan jira. Waan meeqatu jira jechuudha. Waan meeqa. Garuu du'as taanaan jireenyas taanaan waan manni isinii kaa'e. Isinii gareera miti. Waan manni isinii kaa'e guyyaa isaa malee isin ta'u mudannoon baay'ateef qormaanni baay'ateef humaan ta'u dhalli namaa. Homaallee jechuudha. Homtuu namarra hin ga'u hin dhufa hin darba. Guyyaa kee miti taanaan jechuudha. Annaa achitti maaliif akka hin deeme birriina barbaachisaa barumsa addaan kutee dhufee maatiin gargaaramoo waatiin gargaaramoo hin jedhu tokko sammuu keessa hin jiru. Ani baay'ee xiqqoo ta'e hin deeme jechuudha. Bara sana yeroo Saawud Arabiyaan anuma ofirrattu baay'ee cakkaanyiidha. Yeroo sana immoo baay'ee sirisii waan tureef akkammaa kana karaa meeqantinaan hin jiru bilbilillee hin jiru. An barbaadillee yoo ta'e waggaa lama toon fixatiin hin galanii lafa ciniinee quba koo ciniinee waggaa lama fixeen nan galee jechuudha. Birri yeroo sanachitti birri 700 ji'atti yoo baay'ate ji'atti birri 3,000 birri Itoophiyaa kana jechuun hin jiru jechuudha. Garuu wanti namatti tolu asitti qaala'insi jireenyaa akkammaa kana miti. Barri nagaa fayyaa. Walumaa gala isaatti waggaa lama keessatti biyaasoo baay'ate 70,000 80 guutu. Hirreen jechuudha. Gabaa gurraachi hin jiru. Yaa gabaa gurraachi hin gada dhufee ni beektu. Nan galee. Waggaa lamaan koo fidhadhee nan galee achi gahee gaabbee barumsa koo maal taddaan na kuchisiisee rakkoon qabu mudannaan qabu kan jedhu natti dhaga'ama. Sanatu baay'ee na cinqaru yeroo sanatti isa kaan caalaa jechuudha. Isa booddee waggaa lama fixee bara 2007 dhumara nan galee biyyatti. As gahee kaayyoo nan dhufee fi mana barumsaatti deebi'u ture hin qaqqabaanne tuman akkas jedhu biyya keessa ji'a 8 hin taa'e. Ji'a 8 taa'e yeroo sana saalinatti hin tolle akka duraa koo bakka hin ulfaata achi ga'anis deebi'anii akkasitti taa'achuun hin ulfaata. Amma sadas mara yaadni naa galee miti. Wanti sin ajaa'ibummaa jechuudha. Tuman asiif achi jedhu ji'a 8 taa'e Dubaay deemee ka'e murteessee ka'e yeroo lama na jalaa gubatee sadaffaatti naa milkaa'e Dubaayitti shaxxa. Asii na dabbaree miira aariitiin nan deeme. Achi geemmoo irraanfadhe. Jiruun ijoollummaa waan meeqa nama goote. Otoo akka ijoollummaatti hafutee waan baay'eedha. Innaa isaan asitti ji'a 8 sana keessa dabarsee qofaa koo hiriyoonni koo kaan heerumanii kaan baratuu bakka baay'eetu kun nama dabbaraa. Akka durii koollee maatii faana bu'ee bahee hojjechuu hin danda'u humni jiru hin beektu. Baadiyyaadhas waan ta'eef sunis jira. Innaa ammas sana rakkachaa ture Dubaayitti deebi'ee raafa'e sana. Ammas akkuma duraa sana jechuudha. Waggaa hamma kana hojjettee isa dhaqattee isaan baastee isaan buusteetti isa achumatti dhiisa. Ittan isinii deebi'a. Achi Dubaayittis immoo deebi'ee haga waggaa 3, 4, 5 hamman ga'uttu birillee kaa'uu hin beeku. Maaliif akka dhufe hin beeku. Bakka walumaa gala isaatti waan namni jedhu hundi dhugaa natti fakkaata. Otoo lakkafamaa waanuma ta'e natti qabeera ta'ellee bakka homaa natti hin fakkaatu natti nan maraaru jechuudha. Innaa sana keessatti jaruma dura viizaa naa deebisan sanatu na fudhate achii bakka biraa hin deemne mana sanattis waan meeqatu ture sana keessa hin galwe dheeraa waggaa 8 hojjedhee 9ffaa kootti bara kanan ba'e manicha. Mana sin jijjiirranne homaa sin goone achuma sanatti margee jechuudha. Manuma sanatti guddadhee yaadni naa galee waan meeqa ta'e kun akkuma argitan kana ta'een dhufee jechuudha. Walumaa gala isaatti biyya Arabaa waggaa meeqa turte kan jedhurraa waggaa 10tti naa qabadha. Maallaqa isaa immoo waan biraa immoo itti isinii deebi'ee kaalkuleetii isaa isiniin hojjedha. Yoo milkaa'ina ta'es bu'uurri milkaa'ina kee maalii yoo jettanii na gaafattan isiniin deebisa. Hin milkoomne yoo ta'es ilaaltanii haasoo korra jiruu korra wanta nama isinitti taasisuu kanarraa bakka gaafa isinitti ta'u koomentii irratti yoo naa qooddan paartii 2 miti paartii miliyoona tokko ta'a. Tosini taasise jechuudha. Waggaa kana keessatti waan hin dabarse waan hundumaaf waaqayyo haa galatoomu.
waan hunduma kamuu caalaa nagaan biyya ofitti galu. Innaa gaayis viidiyoo koo gara xumuraatti fida isinitti dheeressu. Biyya namaa deemee mana namaa deemee namni mudannoo hin qabne hin jiru. Waan miiqatu jira. Anumtiyyuu ofa manaan jiru anamoo namiitiin jedha. Yeroo wanta keessa darbe sana yaadadhu garuu darbeera. Guyyichi guyyaatti nani badu miti kan kee miti achi miti kan kee jedheera waaqumatu egaa waan hundumaa isaa bira dabaree dhumni as geenyarra agarratti kanatu jira sunatuma keessa jiru kan boriis immoo abdii isaatti jirra as keessatti birrii amma kan hojjettee waggaa kana kan akkam gootee san akkam gootee waan meeqatu gaafa isinitti ta'a nan beeka. Sirriitti akka isiniif ifa hin goonis nan beekaa mandhiisee har'a sana keessa galu waan hin barbaanneef akkasittiin as geenye waggaa 10 jedhaa qabadhaati achirraa ka'aatii gaaffii keessanitti fufa paartii 1 2 3 4 jedheetuma itti isinii fufan akkas godhee itti isinii fufa namni dhaggeeffatu jiraanna garuu har'a koo kana laalee namni waan ani keessa darbe sana namni na dhaggeeffatu namni na amanus jedhee yaadu. Anu ofa shakka anuma takkasii kan jedhu sinii galee miti anuma takkasii anumatu as jira kan jedhu anumtu of shakkaan jira ganaa namni biraan naa amanuu miti jechuudha na hin darba gaayis qimamochi hin darba isin waan hundumaa keessatti abdiin kutateena obsan fidhateena wanti kamuu isinitti bu'e sanarratti yaada keessan hin qabaateena. Ani waaqayyoo kennaa caalu keessaan naa kenne obsa bakka. Obsa qabaachuuni obsi riqicha jireenyaatii dhamami ture sanatu har'aan nagee. Waaqa gaditti jechuudha. Isammoo isumatu naa kenne isuma na uumetu bakka hin taanetti otoon karaa deemu biyya namaa gola namaa keessatti akka hin baanne karaa deemtu ta'e akka namne kan na taasise isa. Kana isiniin jedhaa viidiyoo koo. Addaan kutuuf hin deema itti isinii fufa yaada keessan ilaalee akkasitti nagaa fayyaa ta'a. Leekshir gochuu keessan irraa matinaa hin dagatinaa baay'ee akka immoo nyaadha isiniin jedheera.